The focus is okay. Kan daawwachaa jirtan Oromoo 4K dha. Namni isin ilaalaa jirtan Hamzaa Shee Jaabiri. Dhaamsa gabaabaan isinii qaba. Obboleeyyan ilmi namaa kun sammuu qaba. Ilmi namaa kun ni yaada. Ni nyaata ni dhugu. Walaakin yaada akka ati barbaaddu yaaduu dhabeef hin yaadu hin je'iniin. Waan akka ati feetuuf fedhuu dhabeef gowwaadhan je'iniin. Waan akka ati jibbituu jibbuu dhabeef gowwaadhan je'iniin. Namuu kullu xizbin bimaa ladayhim farixuun. Hundummaan ummataatu je Rabbi subhaanahu wa ta'ala waan isaan bira jiraatti gammadanii. Amma gartee waan takkaatu onlaayina kana gubbatti deemu jira. Wanni deemaa jiru san maali? Namni gartee ifi wal faalleessu an akkamittiin kufaan takka isa dararu. Namni kuni yoonii fi dantaa mataa isaatiif deeme wallahi wa billahi ummata isa jala deemu. An dhugaan isinii himu. Dhugaan isinii himu. Tanaaf dantaa mataa teessaniitiif wal faalleessuu dhaabaa. Nama ka isin jala deemaa jiru yoo feetan kophatti wal faalleessaa namarratti wal hin faalleessina. Wanni nin tana jechuu dandeef waa'ee irreechaa kanarratti namoota hedduutu dubbachaa jira. Dhaamsallee dabarfachaa jira. Waa hedduu jechaa jira. Even waan takkaatu jirta beekuu qabdan waan khilaafa jedhamu. Khilaafni kun ergamaa Rabbi irraa hin eegallee beeka. Ergamaa Rabbi waan khilaafa jedhamu takka lafa nuun keenya. Waan khilaafa jedhamu takka lafan keenya. Khilaafa ulamaarra wal khilaafee uumasiin jaa. Ulamaantu waan ergamaa Rabbii irratti wal khilaaftee moo yaada isii irratti wal khilaaftee adda beekuu qabna. Yaada isaanirra wal khilaafan. Annatti fakkaata akkana tahuu hin oolu. Kaan ammoo annatti hin fakkaatu akkana tahuu hin oolu je'eetiti yaadaan wal dhabe malee hadiisa ergamaa Rabbii keessa khilaafni akka hin jirre quba qabaadha. Tanaan isinii fada. Quraana keessaas khilaafni akka hin jirre quba qabaadha. Ulamaan wal dhabe hoggaa jaan khilaafaa keessa jira mas'alaa tana hoggaa jaan yaada isaanirra wal khilaafan malee hadiisa ergamaa Rabbii irratti miti. Tanaaf khilaafa wanni jedhamu kun ummanni keenya khilaafa hin geenye silaa wanni khilaafa irraa dhaabbattee bareeda natti fakkaata. Gama biraatiin ammoo namootan garii niin daawwadha viidiyoo isaanii ulamaayii bira deemanii gaafii gaafatanii deebisaa afaan irratti isaaniif tolchu. Gaafii ni gaafatan takka jee deebisaa ammoo ifumaaf afaan irra kaayan gaafii gaafatanii deebisaa afaan irra kaa'u jira. Akka kun ammoo ta'u gaafii akka of hin feetetti osoo hin ta'in gaafiin akka jirtu sanitti gaafachuudha hoggaa waa gaafattu. Yoo kanan ta'in ifiifis khasaaramtee ummataas khasaaraa jirtaa beeka. Tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota kiyya hin burjaajawina hadiisaa fi quraana keessa khilaafni hin jiru yaada ummata ulamaatiin wal khilaafe malee. Tanaaf Rabbi subhaanahu wa ta'ala khilaafa kana nurraa haa fuudhu. Warri gartee lubbuu isaaniirra lolus Rabbiitu isaan gaafata. An akkamittiin kufaan nama isa lolchiiftuu jira. An akkamittiin caphaan nama isa lolchiiftuu jira. Tanaaf san jala deemuu miti jechuu barbaadeeti. Anama fakkeenyaaf namootan garii hoggaan dubbadhe maal naan jaan seeta. Jaalala namaa barbaaduu fi maarree namaa barbaadu. Jaalala eenyuutiin barbaada? Eenyu jaalala isaa? Mee eenyuun jaalala isaa barbaada? Eenyu beekeeti? Ati kana daawwattu si beekeeti miti garuu na daawwatta. Wanni na daawwattuuf haasawaa kiyya kanarraa waa fudhachuu. Anammoo eenyu beekeetiin jaalala eenyu barbaaduuf hime. Jaalala uummata na arrabsuuti. Jaalala uummata na xiqqeessuuti. Jaalala uummata yeroo fedhe samii nama naqee yeroo fedhe dachii nama naquuti. Billaalee ka jaalala kanaan samii aanarraa leetu jaalalti akkasiitaniin barbaadu. Hamzaa Shee Jaabir ifiin bula ifiin deema. Qulfii mataa isaa ifiif harkaa qaba. Namni jaalatee fi jibbeen isa keeriin gootu. Namni arrabsee fi faarseen isa qirqiriin gootu jechuu fedheeti. Tanaaf warri gartee Hamzaa Shee Jaabir jaalala namaa barbaaduuf maarree namaa barbaaduuf maarree I don't care. An irraan kaa'inne jaalala namaa. Haqana bira jiru dubbadhee deemu malee jaalala ebaluu barbaaduun na biratti hongatii yaa miti. Osoo jaalala barbaade waan ummanni fadhu qofaan dubbadha ture waan ummanni fadhu qofa. Maal feetan jeetiin ummata gaafadhee ummata irraachi booda waan isaan fadhan isaaniif dubbadha. No, waan ummanni fadhu miti kan inni dubbadhu. Waan amantiin jettee waan Rabbiin je'ee waaniin an fedhe. Programaan an qopheeffadhee
ana qopheeffate ana ka dubbatu namni naaf hin qopheessu namni naaf hin dubbatu jaalala namaa barbaadda warri jettan qabbanaawaa akkanatti yaadina ammallee gartee haasawootan keessatti namootan gariiti jira kan haasawa sanuu waa beekanii osoo hin ta'in akkanumatti haasawa keessatti nama diru nama tuqu nama miidhu nama ciru nama qalu nama tumu alloo hedduu waan adda addaa godhan san biraas hin jirru waan na bira jiru isin bira dabarsuudhaaf qophiidha waan na dhaggeeffattaniif assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu ila liqaa